Mallattoolee dhukkuba onnee. Onneen keenya qaama jiraachuudhaaf dirqama barbaachisan keessaa tokko taate dhiigni qaamaaf akka raabsamu gochuun oksijiinii fi soorata tishuuf dhiyeessuun kaarboon daayoksaaydii fi xuraawaa biroo immoo akka gadi dhiisanii ba'an taasisa. Onneen kan argamtu laphee gara gadii xiqqoo gara bitaatti siqxeeti. Biyyoota guddatan keessatti wantoota sababa du'a namootaa ta'an keessaa dhibeen onnee fi onnee wajjin wal qabatan sadarkaa tokkoffaa irratti argama. Biyya keenyattis rakkoon kun hammachaa jira. Dhibeewwanii fi rakkooleen onnee wajjin wal qabatan baay'eedha. Mee akka walii galaatti ilaallu. Afurri nama cituu yookaan hanqachuu, dadhabbii humna olii fi humna dhabuu, miilli lamaan dhiita'u. Dhiittaan kun yoo qubaan gadi dhiiban dhooqa baasuudhaan gadi qabame tura. Achumaan darbee garaan illee dhiita'uu danda'a. Dhahannaan onnee daddafee rukutuu fi rukuttaan isaa osuma taa'aa yookaan boqotaa jiranii namatti dhaga'amu. Tartiibaan dhahachuu dhabuu onnee. Dandeettiin sochii qaamaa taasisuu yookaan hojjechuu xiqqaachaa deemu. Akkuma sochii qaamaa eegalanii afurri nama cituu. Qufaa olitti fufaa keessumaa kan halkan nama qufaasisu akki ta'an ba'ollee dhiiga xiqqoo makachuu. Nyaata jibbisiisuu, ol deebisuu yaaduu sababa dhiita'uu qaamaan ulfaatinni qaamaa al takkatti baay'ee dabalu. Dhukkubbii laphee. Mallattoolee armaan olii kana yoo ofirratti argitan mana yaalaa deemuun of qorachiisuun yaala gahaa argachuun dirqama.